Egaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Kun amma barsiisa koo waa'ee duuka buutummaa irratti kutaa sadaffaadha. Kutaa sadaffaa qabadhee gara keessan akka ayyaanni waaqayyoo naaf baay'eetti gara keessan dhufeera. Kanaaf kutaa kana waliin ilaalla. Guyyaa irraa mata dureen kan waliin ilaallu yeroo darbe kan yaadattanii daaqaa duuka buutummaa yookaan daaqaa duuka buutuu tokko yookaan daaqaa duuka buutuu dhugaa tokko maal akka ta'e Maatewos boqonnaa 5 keessatti isa Gooftaa Yesuus Kiristoos barsiisee waliin ilaalle. Gara daaqaa 8 dura booda buufnee waliin ilaalaa turre. Gooftaa Yesuus Kiristoos namni anaanii duuka buutuu koo ta'uu barbaadu jireenya isaarraa daaqaan mul'achuu malee kan inni itti waamamee jireenya isaa kan geggeessu isaan kana jedheetu yommuu inni tarreessu argina. Guyyaa irraa kan ilaallu immoo waa'ee ulaagaati. Ulaagaa duuka buutuu tokko irraa eegamu yookaan duuka buutuun tokko duuka buutuu qajeelaa ta'uudhaaf ulaagaa jireenya isaarraa barbaachisu maal inni kan jedhu waliin ilaalla. Barsiisa kana akka inni nu gargaaruu fi sagalee waaqayyoo keessa wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 25 irraa kaasee kan jiru waliin dubbifachuudhaan jalqabna. Isa kana dubbisee kana booddee tokko tokkoon fuunee sagalee kana waliin ilaalla. Isa kana gochuu akka dandeenyu waaqayyoo hunduma keenya nu gargaara. Inni kunis immoo kan jiru wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 25 kaasee hamma 33tti kan jiru dubbisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bifa garaagaraatiin yommuu namoota inni waamu argina. Namoota waamuu duwwaatu hin ta'in immoo namooti immoo danuudhaan isa duukaa bu'u turan. Yommuu isaan danuudhaan isa duukaa bu'anii barsiisa cimaa inni barsiise keessaa isa tokkodha kun. Lakkoofsa 25 irraa kaasee jirudha. Mee nan dubbisa. Ilaa akka jedha. Ammoo namoonni lakkoofsa hin qabne isaa wajjin utuu adeemanii Yesuus gara isaaniitti garagalee namni gara koo dhufu abbaa isaatii fi haadha isaa, haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa, obboloota isaatii fi obboleettota isaa, ofii isaa ana caalaatti kan jaallatu bartuu koo ta'uu hin danda'u. Fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u. Isin keessaa namni dhagaa ijaaruu barbaadu duraan dursee horii ittiin mana kana ijaaree raawwatu qaba yoo ta'ee fi taa'ee kan hin shalagin eenyu? Kana achi hundisaa ka'ee ijaarsa manichaa yoo raawwachuudha baate kana kan argan hundinuu itti hin gaa'isu. Ilaa namni kun ijaaruu jalqabee garuu jujjuu hin dandeenye jedhu. Yookiis mootii kan biraa wajjin kan walitti duulu isa loltuu 20,000 itti dhufu kanas loltuu 10,000 ittiin qabuu danda'u yoo ta'ee fi duraan dursee taa'ee kan hin mari'anne. Hin danda'u yoo ta'e garuu mootichi isa loluudhaaf ka'e sun fagoo utuu jiruu namoota isaa itti ergee nagaa buusuudhaaf hin kadhata. Akkuma kanatti eenyullee isin keessaa qabeenyaa isaa hundumaa kan gadi hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u jedha. Kutaa kana keessatti yeroo ilaallu namooti baay'een akka Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'aa jiran argina. Kanaaf kutaa kana haala yeroo sanaa keessatti akka ilaallu barbaada. Yeroo sana keessaa sabni Israa'el muddama garaagaraa keessa ture. Muddama qaamaa, muddama hafuuraa, akkasumas immoo muddama hawaasaa, jireenya hawaasummaatiin garbummaa keessa jiru. Jireenya hafuuraatiin jireenyi isaan hariiroo isaan waaqayyoo wajjin qaban dukkanaa'ee amantii seeraa keessa jiru. Namni amantii seeraa keessa deddeebi'u gammachuu qabaachuu hin danda'u, nagaa qabaachuu hin danda'u, abdii qabaachuu hin danda'u. Yeroo hundumaa amantiin isaa wanta godhu irratti waan ijaaramee fi baay'ee rakkisaadha. Kanaaf wanta inni godhu iyyuu ga'aa waan ittiin fakkaanneef yeroo hundumaa hafuura dhiphachuu, hafuura sodaatiin qabama. Hafuura kana keessa jiru sabni Israa'el. Yeroon sana immoo akkuma kutaa kana wangeela keessatti dubbifannutti hidhaa seexanaa garaagaraatiin, dhukkuba garaagaraatiin, mankaraara garaagaraa keessa deddeebi'u turan. Isa kana keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni gidduu isaaniitti mul'ate. Yommuu gidduu isaaniitti mul'atu misraachoo wangeelaa lallabuudhaan jalqabe. Misraachoo wangeelaa kana immoo hojii dinqii garaagaraa hojjechuudhaan gidduu isaaniitti mul'ate. Yommuu kana tuuti Israa'el akka isaan duukaa bu'an argina. Gaaffiidhuma qabu yeroo kanatti yoo fudhannee ilaalle masii akkanaa fayyisa akkanaa gidduu keenyatti argine maatu duukaan bu'u. Gaaffii keenya battala tokkotti kan hiika kennu, ija keenya kan battala tokkotti banu, hafuura keenya battala tokkotti kan hiiku, hidhaa garaagaraa qabnu battala tokkotti irraa hiikee gara jireenya biraatti kan nu dabarsu. Fedha nama hundumaati. Garuu
waamicha waaqayyoo yoo ilaalle isa kana garasi. Hidhaa qaamaa isa amma hiikamnu kana garasi waamichi waaqayyoo. Hidhaa hafuuraa isa hiikamnu kana garasi. Yookaan immoo hidhaadhuma hawaasarraa isa amma waaqayyo bifa garaa garaatti nu hiiku kana garasi waamichi waaqayyoo. Kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoos isa isaan barbaadan dhiiseetu isa isaan hin barbaannetti dubbata. Yommuu kana sabi Israa'el amma waa'ee ulaagaa duuka buutummaa waan dhaga'uudhaaf achi dhaabbatan natti fakkaatu haala sana keessatti. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu kan inni achi gidduu isaaniitti waan dhaabbatee fi isaaniin duuka buutuu isaa gochuudha. Yookaan immoo isaaniin gara waaqayyootti fiduudhaaf, isaaniin jireenya isaanii kallattii waaqayyootti galagalchuudhaaf gidduu isaanii dhaabbatee jira. Inni kun immoo isa isaan yaadan garasi. Inni kun immoo aarsaa barbaachisa. Inni kun immoo wanta itti qabamuun barbaachisutu jira jedhee itti dubbate. Si'a baay'ee jireenyi keenya, jireenyi amantii keenya, miira keenya wajjin yommunni walitti wanta ta'a garagaraa miira keenya wanta amma arginu wajjin walitti hidhamu deemsi amantii keenya duuka buutumni keenya baay'ee ulfaata ta'a. Kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoos isa kana asii achi ilaaleetu dhugumaanii isin warri duuka buutuu koo ta'uu barbaaddanii ulaagaansa isa kanaa jedhee jira. Ulaagaa sadiitti dubbate waan baay'ee teessu dubbate. Ulaagaan tokkoffaani waa'ee jaalala hin hiramne qabaachuudha gooftaa Yesuus Kiristoosiif. Inni lammaffaan immoo aarsaa isin baasisaa. Aarsaa isin baase duwwaatu ta'e immoo guutummaatti of kennuudha jedhee tokko tokko dubbata kana walii hojii ilaalla viidiyoo kana keessatti. Maaliif jireenyi duuka buutummaadha waa'ee jireenya isa guyya guyyaatti. Isa yeroo hundumaa itti jiraannuti. Duuka buutummaa nuti itti waamamne isa battala kana ammuma gammannee keessa linnee nutti tolee adeemnu duwwaatu hin ta'ini isa guyya guyyaatti ittiin jiraannudha. Ittiin jireenyi inni guyya guyyaa kun immoo waan baay'ee keessa nu dabarsa. Biyya lafaa kana keessa jiraanna wanta ta'e. Si'a baay'ee kan dhaga'uu barbaannu kan nutti tolu waanuma amma sagalee keenya gammachiisu, waanuma amma hafuura keenya gammachiisu, waanuma amma qalbii keenya gammachiisuudha. Kana waan hubate natti fakkaata gooftaa Yesuus Kiristoos gara namoota kanatti galagalee inni jecha kana wanta isaan diidu, waan isaan chaalenjii godhu kan inni isaan fuuldura kaa'u. Maaliif jireenyi keenya yeroo hundumaa isa kanaan guutee jira wanta ta'e. Jireenyi keenya yeroo hundumaa wanta ammaa duwwaadhaan walitti qabamee jira wanta ta'e. Fakkeenya garaa macaafa qulqulluu keessaa fudhachuu dandeenya garuu yaada kana akka inni nuuf ibsuuf sagalee waaqayyoo keessaa macaafa keenya qulqulluu macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 28 keessa dhaqaatii dubbifadhaa. Si'a tokko tokko jireenya keenya keessatti wantuma dhaga'uu barbaannu, waanuma amma nu gammachiisu, waanuma amma yeroo ammaatti furmaata ta'u duwwaan duuka buutummaa keenya nuuf qajeelchuu hin danda'u. Kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoos waan isaan barbaachisu, waan dhugaa ta'e, waan isaan gammachiisu duwwaatu hin ta'ini, waan isaaniin chaalenjii isaan godhu akka isaan itti yaadan kan isaan godhu itti dubbate. Maaliif namni na duukaa bu'uu barbaadu cimsee itti yaaduutu irra jira ittiin jedha. Isa kana hubachuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baay'isu. Maaliif isa kana cimsinee yoo hin hubannu taane amantiin keenya yookaan duuka bu'umsi keenya bilchaataa ta'uu hin danda'u. Xobbee ta'a jechuudha. Yookaan immoo xobbee duwwaatu hin ta'in rakkina garaa garaatiin guuta akka hin guddannu duuka bu'umsi keenya gabaabaa ta'a. Raajicha Ermiyaas boqonnaa 28 keessatti tu Hanaaniyaasi raajini Hanaaniyaas maal jedha yeroo tokko sabi Israa'el rakkina guddaa keessa jiru. Rakkina hafuuraa, rakkina qaama guddaa keessa jiru. Biyya garbummaa keessa jiru. Biyya garbummaa sana keessatti Baabiloon yeroo jiran sana keessatti namni biyya garbummaa keessa jiru wanta inni dhaga'u wanta inni barbaadu waanuma tokko duwwaadha. Birmadummaa kanuma duwwaa barbaada. Biyya keetti galtas jedhan. Si'a tokko tokko nuti hundumti keenya akka kana miti kana dhaga'uu barbaada yaada keenya keessatti. Kana dhaga'uu duwwaadhaan jiraachuu garuu hin dandeenyu. Isa dhugaa qajeelaa ta'e sagalee waaqayyoo dhaga'uutu irra jira. Isa duwwaadha kan duuka buutuu qajeelaa nu godhu. Amma kutaa kana keessatti Hanaaniyaasiin ka'ee itti dubbata saba Israa'elitti. Isa isaan eegaa jiran itti dubbata. Maal jedha? Waggaa 2 gidduutti lakkoofsa 3 irratti waggaa 2 gidduutti boqonnaa 28 keessa jira. Waggaa 2 gidduutti biyyatti galtuu itti jedha. Galtu jedha duwwaa yoo ta'u fakkeenya fudhateetu Ermiyaas irraa qambarri jiru fuudheetu iddoo lamatti cabseetu akkan qambarri kana cabsee aangoo Nabukadnezar isa sinirra jiru waaqayyo cabseera jedhetu isaan duratti dubbata. Yommuu teenye ilaallu Hanaaniyaasi wanta isaan barbaadan itti dubbachaa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti wanta isaan barbaadan itti dubbata miti. Wanta isaanii jireenya qajeelaa keenyatti dubbachaa jira. Isa kana yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo keessa dhaga'uu kan dandeenyu waaqayyo nu gargaaru. Keessumaa duuka buutummaa keenya keessatti inni kun barbaachisaadha. Lakkoofsa 10 irratti laakka jedha. Kana booddee Hanaaniyaanii raajichi waanjicha morma koo irraa fuudhee cabse jedha.
namoota hundumaa duratti waaqayyo ani akkasuma humna Naabuqodonosor mootichaa Baabiloon isa akka waanjoo si'achi waggaa lamatti morma saba Israa'el hundaarraa nan cabsaa jedhee in dubbatee kanarrattis ani karaa koo irraa bu'ee nan sokkee jedha. Ermiyaasi dubbii kana hin taaneef maaliif inni Anaaniyaas wanta sabi sun barbaadutti dubbata. Ermiyaasi garuu ergamaa waaqayyooti wanta waaqayyo barbaadu dubbata. Kutaa kana guutummaa isaa yoo ilaaltanii isa kana dubbachuu dandeenya, isa kana hubachuu dandeenya. Garuu ani waa tokko kutaa kana keessaa hubachuu barbaada. Lakkoofsa 13 irraa 14 irraa akka jedhe ani waaqayyo gooftaan maccaa jedhe waaqayyo inni kan Israa'elii waanjoo sibiilaa morma saba Israa'el irra kanan hundumaa irra nan kaa'a jedhe. Maa inni Anaaniyaasi wanta isaan dhaga'an duwwaa itti himu isaatiini jireenyuma amantii isaaniiyyuu jireenyuma hafuuraa isaaniiyyuu irra caalaayyuu ba'aa irratti baay'ise. Irra caalaayyuu gowwamsaa itti ta'e. Amma yoo ta'e ilaalte rakkina guddaa keessa galan jechuudha jarri kun. Kana booddee lakkoofsa 29 keessatti Anaaniyaas dhaqee maal ittiin jedha? Ermiyaas kutaa kana keessatti dhaqee maal ittiin jedha? Laafuma jirtanitti jedha laakka jedha. Innis jedha waaqayyo gooftaan maccaa waaqayyo inni kan Israa'el warra Yerusaalem hojii booji'amanii gara biyya Baabiloonitti gaafaman hundumaan jedha mana ijaarradhaa keessa taa'aa niitii fuudhaa ittuma fufaatiiti nagaa biyya sanaaf nagaa barbaada. Laafuma jirtanitti akka waaqayyo isin waametti achuma keessa jiraadhaa. Arra duuka butummaan nuti waamamne kana wajjin wal fakkaata. Duuka butummaan nuti itti waamamne biyya lafaa kana keessatti biyya lafaa isa waan adda addaatiin guute isa ba'aa garaa garaa qabu isa hafuura keenya dhiphisu isa jireenya keenya dhiphisu kana keessatti waaqayyotti qabamne sagalee waaqayyotti qabamne jiraachuu danda'utti waamamne. Isa kana dhaga'uu kan dandeenyu waaqayyo nu gargaara. Kanaafitu saba Israa'elitti galagalee kutaa kana keessatti saba Israa'elitti galagalee gooftaa Yesuus Kiristoosii ilaa isa sin dhaga'uu barbaadan beeka, isa sin arguu barbaadan beeka, isa amma jireenya keessaniif maa'ii baasu isa sin barbaadan beeka. Dhuguma inni kun sin barbaachisaa jedha. Gaaruu jedha. Jireenya isin barbaadu, isa gara waaqayyootti sin geessu, isa eebba waaqayyo isa olaanaatti itti sin dabarsuu danda'u, itti galuu fi kan isin barbaachisu wanta sadii isa kana sin dura kaa isa kana hubadhaayi jedha. Isa kana booddeetu gala. Achi gadi tarreessan maal akka ta'e. Inni tokkoffaani jaalala hin hiramne. Dhugumaan isin duuka buutuu koo isa dhugaa ta'uu yoo barbaaddan jaalala hin hiramne anaaf qabaachuutu isin irra jiraadha. Biyya lafaa kana keessatti yaada keenya, hafuura keenya, qalbii keenya, namummaa keenya hirmachuu kan barbaadu waan baay'eetu jira. Jireenya amantii keenya keessatti. Nuti arra warra gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin nu waamedha. Amantiidhaan immoo fayyine. Amantiidhaan fayyine jennee garuu dhaabbachuu hin dandeenye. Amantiidhaan fayyine garuu isa fayyina sana keessa abboomamuudhaan jiraachuun irra jiraata. Isa nuuf kenname, isa nuuf ayyamame sana keessa. Kanaaf inni kun barbaachisaadha. Isa kanatti dubbata gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf inni kutaa kana keessatti maal ittiin jedha? Namni gara koo dhufu abbaa isaatii fi haadha isaa, haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa namni hin dhiifne sun ta'e namni hin jaallanne jedha. Si'a tokko kutaan kun baay'ee nu rakkisanii isa qalbii keenya keessatti maal jechuudha? Akkamittiin namni abbaa isaatii fi haadha isaa jibba? Akkamittiin immoo namni haadha isaatii fi abbaa isaa jibbeen immoo waaqayyoon jaallata? Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 43 amma 48 tti dhannee ilaalle kan inni dubbatu nama hundumaa jaalladha jedha. Nama hundumaa jedheetu abboommii biraan isin abboomaa jedha. Nama isin jibbu iyyuu jaalladha. Nama isin jibbu jaalladha. Maatii jechuun nama jaalladha, nama isin jibbu iyyuu jaalladha jedhee akkamittiinitu deebisee immoo abbaa keessan kan hin jibbe. Kanaaf kutaa kana yommuu hinnu sirriitti hubachuutu nurra jira. Kutaa kana keessatti kan inni jedhu namni jireenya isaatti anaan giddugaleessa godhachuu hin dandeenye yookaan immoo sagalee waaqayyoo giddugaleessa godhatee hafuura isaaf qalbii isaa utuu itti hin laatini anaan duuka buutuu ta'uu hin danda'u jechuu isaati. Maaliif jaalala dhugaa inni wangeelii dubbatu kan inni argamu waaqayyo biraati. Abbaadhumaa fi haadha keenya iyyuu garaa keenyarraa qalbii keenyarraa guutummaatti jaallachuu danda'uudhaaf ayyaanni waaqayyo jireenya keenya keessatti baay'atu ni jiraata. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Waaqayyo hafuurri waaqayyo isin jaalala isin keessatti dhangalaasaa jedha. Jaalalumti inni dhugaayyuu kan inni dhufuu danda'u yommuu jireenya keenya hafuura keenya waaqayyotti laan gooftaa Yesuus Kiristoos laan
sagalee waaqayyoo giddu galeessa jireenya keenya godhannuudha. Kan inni as keessatti dubbachaa jiru waa'ee prioritiiti. Kanaaf bartuu koo ta'uu yoo barbaaddanii jaalala hin hiramne yoo anaaf qabaattanidha. Jechuun iddoo lama dhaabachuu hin dandeessanii jechuudha. Jaalala keessan jaalala isa olaanaa wanta biraatiif ofii keessaniif laachaa yookaan biyya lafaatiif laachaa wanta biyya lafaa keessa jiruuf laachaa anaanis immoo duukaa bu'uu hin dandeessanii. Anaatti of laachuu keessaniitu inni sun hundumtu isiniif kennama yookaan inni sun hiika qaba jechuudha. Kutaa kana keessatti dubbata. Isa kana gochuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baay'isa. Maaliif biyya lafaa kana keessa yommuu jiraannu wanta baay'eedha kan jaalala keenya hirmaachuu barbaadu. Jaalala nuti waaqayyoof qabnu, jaalala nuti Gooftaa Yesuus Kiristoosiif qabnu kan hirmaachuu barbaadu waan baay'eetu jira. Isa kana giddugaleessa yoo hin godhanne jaalala kana yoo akka kanatti giddugaleessa goonee Gooftaa Yesuus Kiristoos eeggachuu hin dandeenye hunduma isaa qabaachuu hin dandeenyu eeggisa. Hunduma isaa qabaachuu hin dandeenyu. Inni lamaffaani kan inni dubbatu aarsaa baasuu. Ila jaalalli aarsaa utuu hin baasin jaalala ta'uu hin danda'u. Jaalalli aarsaa utuu hin baasin jaalaluma ta'uu hin danda'u. Isa kana hojii Gooftaa Yesuus Kiristoos irratti argina. Maal jedha kutaa kana keessatti fannoo isaa anaaf jedhee baattatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u jedha. Maa inni biyya lafaa kana keessa yommuu deemnu kan baruu nurra jiru. Biyyi lafaa kun fannoo baay'eedhaan kan guutudha jireenya keenya keessatti. Biyya lafaa kana keessatti qoramsa adda addaatu dhufa. Isaan kun garuu duuka buutummaa keenya irraa nu hanqisuu nurra hin jiraatu. Isaan kanaanii duuka buutummaan keenya saafaramuu nurra hin jiraatu akka sagalee kanaatti. Kanaafitu fakkeenya lama fudhata. Isin keessaa namni dhagaa ijaaruu jechuun dhagaadhaan mana ijaaruu barbaadu jechuusaati. Duraan dursee horiitiin na yaadadhaaf. Kan inni jedhu si'a tokko tokko jireenyi keenya akka kana ta'uu danda'ame amma fakkeenyaaf utuma namni mana gaarii isaa ijaarrachuu isaa yommuu arginu nus mana gaarii ijaarrachuu barbaanna wanta ta'eef utuma humna keenyan safariin utuma itti yaadin utuma hin qophaa'in mana dhagaadhaan ijaaruu jalqabna. Rakkinni isaanii guddaan garuu horii isaatii fi waan ittiin goonu sana hundumaa yoo hin qabnu ta'e walakkaatti dhaabbata. Duuka buutummaan keenya si'a tokko tokko kana ta'a. Maaliif amantii keenyatu amantii dogoggoraa irratti yommuu hundaa'u. Ilaalcha dogoggoraa irratti yommuu hundaa'u. Yeroo hundumaa waa'ee biyya lafaa keessa jiraachuudhaa rakkina garaagaraa nutti dhufu kana yeroo hundumaa hubachuu dadhabuun keenya duuka buutummaa keenya irratti danqaa guddaa uuma. Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu gara ofiisaatti nu waame rakkattanii jedhe. Ba'aa keessan hundumaatti isin irraa fuudhamaan jedhe. Amma gaaffii qabdan hundumaatii fiika argattu hin jenne. Dhuguma argachuu hin dandeenye. Isaan kana hundumaa keessatti waamamne. Isaan kana hundumaa keessattitu Gooftaa Yesuus Kiristoos duuka buutti waamamne. Isaan kana qajeeshine yoo hin hubanne duuka buutuu dhugaa ta'uu hin dandeenye. Duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dheeraa duuka deeman ta'uu hin dandeenye. Maaliif sinsinnii ta'a jechuudha. Sinsinnii jechuun ammuma waan gammanneef, ammuma eebbi waaqayyo jireenya keenya waan keessa waan dhufeef, ammuma wanti barbaanne waan nuuf ta'eefitu duuka buutuu taana. Yommuu jireenya biyya lafaa kana keessatti garuu dhiidhamni garaagaraa, qoramsi garaagaraa bifa adda addaatiin amantii keenya keessatti nutti dhufu yoo hubannaan keenya qajeelaa miti ta'e, yoo hubannaan keenya kanarratti ifaa miti ta'e waan hundumaa lafa keenyatu dhiifnee adeemna. Isa kana hubachuu akka dandeenyu waaqayyo yaada isaatiin nuuf baay'isa. Waa'ee mana keenya, waa'ee jaalalaa, waa'ee mana keenya hubachuu dandeenya. Waa'ee jireenya keenya hubachuu dandeenya. Jaalalli keenya yeroo hundumaa guyyaatti waan adda addaatiitu diidhama. Diidhama jechuun kun chaalenjii ta'a. Isa kana hundumaa keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buutti waamamne. Isa kanaadha kan inni jedhu. Dhugumaanii duuka buutuu koo ta'uu yoo barbaaddanii fannoo keessan. Ani fannoo mataa kootiin qaba. Obboleessa obboleettii koo fannoo mataa keetii qabda ta'a. Fannoon nuti qabnu sun duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos isa dhugaa akka hin taane akka irra nu hanqifneef waaqayyo yeroo hundumaa yaada keenya eega. Hafuura keenya eega. Maaliif ba'aan nuti baannu sun safara duuka buutummaa keenya ta'uu hin danda'u. Eebbi nuti jireenya keenya keessatti amma qabnu yookaan immoo eebba dhabuun keenya safara duuka buutummaa keenya ta'uu hin danda'u. Mee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ilaalaa. Jireenya inni dabarsee nuuf fakkeenya. Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti yommuu deddeebi'aa ture sabii danuudhaan hammuma faarsanii sabii danuudhaan immoo hammuma sana isa jibbu turan. Gaafa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yerusaalemitti galu hammuma isa faarsanii hammuma sana immoo isa jibban. Dhumarratti Gooftaa Yesuus Kiristoos kophaa isaa irratti du'e. Arra yommuu waa'ee jireenya amantii kiristaanaa dubbannu
jireenya amantii keenya gaafa dubbannu waan baay'eedha kan akka kanatti nu qoru. Amantii keenya kan qoru. Amantiin nuti guyyaa guyyaatti qabnu keessatti namarraa adda ta'uu keenyaan hin qoramna. Biyya lafaarraa adda ta'uu keenyaan hin qoramna. Wanta biyyi lafaa barbaadu gochuu dhiisuu keenyaan hin qoramna. Ba'aa nuti ta'a. Namoota adda nu baasu. Namoota adda nu baasu duwwaa sun ta'in immoo gowwootatti nu fudhatu. Nu jibbu, nu tuffatu yookaan immoo nurratti iyyuu ka'u. Inni kun gaafannoo keenya. Isa kana baannee adeemu. Yookaan immoo jireenyuma keenya keessa irruu garaa garaa jiraachuu danda'a. Yookaan immoo namumti nuti wajjiniin jiran lafti nuti tajaajilu lafti nuti dhaaban hunduma danqama garaa garaa jiraachuu danda'a. Akka nuti hin dhaabbanne Waaqayyoon hin tajaajilleef. Isaan kanarra yoo ija keenya kenne, isaan kanarra yoo qalbii keenya hafuura keenya kenne, tajaajila keenya itti gufu guddaa ta'a. Fannoo keenya ta'uu isaa beenne Waaqayyotti laannee Waaqayyo yeroo isaatti hiikatti kenna yookaan immoo hiikatti kenna. Garuu ayyaana isaatiin immoo nu dandeessisa. Jennee amannee yoo duukaa deemne Waaqayyo lafa dheeratti nu geessuu danda'a. Yaadattu Phaawulos waa'ee dhukkuba isaatii dubbata ture yeroo hundumaa isaatu baay'ee dhiba. Phaawulos inni aangoo guddaadhaan waldaa kiristiyaana tajaajilu waan hundumaa dura dhaabbatu fannoo qaama isaa keessatti baatee deemtu. Waaqayyoon kadhate narraa akaasu jedhe. Ayyaanni koo si ga'a jedhe. Ayyaanni koo si ga'aadhaan Waaqayyoon dura dhaabbate. Ayyaanni Waaqayyoon nu ga'aadhaan Waaqayyoon dura dhaabbachuu amantii dhugaa dura keessa dhaabbachuu duuka bu'ummaa dhugaa qabaachuu akka dandeenyu Waaqayyoon nu gargaara. Amantii sobaa yaada sobaa yookaan immoo abdachiisa garaa garaa wanta jireenya hafuuraa keenya hin tajaajille duwwaa yoo ta'in amantii keenya irratti qambarrii cimaa warra nuti ta'an irraa Waaqayyo hafuura isaatiin nu haa eegu. Maaliif isaan kun jireenya keenya duuka bu'utummaa keenyatu nu katti rakasiisu wanta ta'eef. Isa kanatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kanaa fi namni kana hin hubannee duuka buutuu ta'uu hin danda'u jedha. Maaliif deebiin dubbanna? Biyya lafaa keessa jirra. Biyya lafaa cubbuudhaan guute keessa jirra. Namummaa cubbuu keessa jirra. Kanaaf hidha garagaraa hir'ina garagaraarraa hiikamuu hin dandeenye. Isuma keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buutti waamamne. Isa kana keessatti garuu aarsaa baafna jechuudha. Waan baay'ee aarsaa baafna. Duuka buutummaan inni dhugaa aarsaa isin baasisa. Jaalala dhugaa aarsaa isin baasisa. Aarsaa baasuudhaaf kan hin qophoofne. Fakkeenya lama fudhate fakkeenya namoota warra mana ijaaruudhaaf loltuudha jechuudha. Fakkeenya lamaan kana kan inni fudhate beekuutu isinirra jira jedha. Nuti arra duuka buutummaan keenya maal akka ta'e beekuutu nurra jira. Yaada keenya keessatti yeroo hundumaa guyyaa hundumaa bakka hundumaatti. Isa kana gochuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baay'isu. Inni sadaffaani guututti of kennuudha. Maal jedha? Akkuma kanattis eenyullee isin keessaa qabeenyaa isaa hundumaa kan gad hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u jedha. Inni tokkoffaani kan inni dubbate jaalala hin hiramne gooftaa Yesuus Kiristoosiif Waaqayyoof sagalee Waaqayyootiif. Inni kaan isa gajjallaatti. Inni lamaffaan immoo aarsaa baasuu jaalalli suni aarsaa nu baasisu yoo ta'e kan qabu jechuudha. Jaalalli nuti dubbannu sun aarsaa nu baasisee itti qabamnee ittiin jiraannu yoo ta'e hiika hin qabu. Inni sadaffaan dubbatu immoo guutummaatti of kennu yaada keenyaa fi qalbii keenya kan inni ittiin jechaa jiru qalbii keessaniif yaada keessaniif hafuura keessan naatti utuu hin kennin duuka buutuu koo ta'uu hin dandeessan. Duuka buutummaa keenya keessatti safarri inni sadaffaan inni guddaani ulaagaan waa'ee guutummaatti itti of kennuudha. Si'a tokko jireenya amantii keenya kana miilla lamaan adeemuu barbaanna. Miilla keenya tokko keessa keeyannee miilla keenya immoo tokko keessa keeyannee adeemuu barbaanna. Fakkeenyi gabaabaa fakkeenyi salphaan amantii seeraa keessa jiraanneetu amantii ayyaana Waaqayyoo keessa jiraachuu barbaanna. Isaan kana gidduu yoo deemne amantiin keenya yeroo hundumaa hiikayyuu hin qabu. Yookaan immoo waaqa biyya lafaa horii aangoo jireenya biyya lafaa kana tajaajilaa jechuun qalbii keenyaaf qabaachuun baay'ee gaariidha. Gooftummaa isaa jala galuun garuu hamaadha. Gooftummaa isaan kana jala jiraachaa gooftummaa Waaqayyoo keessa jiraachuu barbaanna. Isaan kan lamaan gidduu yommuu jiraannu jireenyi amantii keenya duuka buutummaan keenya hiika hin qabu. Dhuga bu'umsa hin taane iyyuu ta'a. Dhuga bu'umsa hiika hin qabne iyyuu ta'a. Fakkeenya fudhachuu barbaadu Maatiyos boqonnaa 19:21 keessa jiroonni isaan fudhachuu barbaada. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19:21 irraa kaasee kan jiru waa'ee gurbaa sooressa sana. Gurbaan kun kutaa kana keessatti gaaffii qaba ture. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif gaaffiin inni qabu waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaaluuti.
Kanaafi atamittiin mootummaa waaqayyoo dhaaluu danda'a jedheetu dhufee isa gaafate. Deebiseef. Waa'ee abboommiidha itti. Abboommota eegdeettaa abboommota isa kunnansiif kennan macaafa qulqulluu keessa jiru kakkumoo fageetti isa eeguudha isa eegdeettaatti jennaan gaafima kana baay'ee gabaabamatti deebiseef. Namichi kun nama seeraati wanta ta'eef jireenya seeraa keessa wanta deebi'aa tureefi isa kana hundumaa godheera xinnummaa kootii kaaseenii seera kanatti jiraachaa ture jennaan booda gooftaa Yesuus Kiristoos gara isaatti galagalee waan tokkotti jedheen egaa eegee akka ta'eeti dhaqiitii qabeenyaa kee hundumaa gurguriitii kottuutti jedheen. Namichi kana booddee gaddee dhiisee sokkee jedha. Maaliif namichi kuni waa'ee duuka waa'ee kutaa kana keessatti yommuu ilaallu waa'een jireenya amantii isaa akkaataan itti hubate yaadi qalbii isaatii hafuurri isaatii waa'ee qabeenyaa isaatiitti giddu galeessa jireenya isaatii kan ta'e. Lammaffii immoo amantii seeraa keessa jira. Kanaaf waaqayyotti guutummaatti of laachuu hin dandeenye. Wanta itti of hin laatiniifitu kanaafitu gaddee dhiisee deema. Ilaalchi keenya waa'ee qabeenyaa keenya, ilaalchi keenya waa'ee aangoo, ilaalchi keenya waa'ee jireenyaa, ilaalchi keenya waanuma qabnu waa'ee maatii keenya, waa'ee ijoollee keenya hundumtuu duuka buutummaa keenya karaa baay'ee gabbisuu yookaan miidhuu danda'u. Fakkeenyaaf yoo qabeenyaan, aangoon, maqaan, hojiin, jireenyi bifa adda addaa amma biyya lafaa jiru kun jireenya keenyaaf giddu galeessa ta'e dhugumaan duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uu hin dandeenye. Maaliif giddu galeessa jireenya keenyaatu wanta ta'eef yeroo hundumaa nu geggeessa wanta ta'eef. Gooftaa Yesuus Kiristoos kana gadi kan hin dhiifne yommuu jedhu qabeenyaa keessan harcaasaatii gataatii waan hundumaa dhiisaatiin na duukaa bu'aa jechaa hin jiru. Kan inni jechaa jiru jireenya keessan natti kennaa, qabeenyaa keessan natti kennaa, yaada keessan natti kennaa, anaan giddu galeessa godhadhaa jechaa jira. Yoo kana godhattan dhugumaan duuka buutuu koo ta'uu dandeessu jedha. Si'a tokko waa'ee qabeenyaa yommuu yaannu qabeenyaa keenya akka inni itti qabannu akka ittiin cibsinee abootannee qabanna. Akka ittiin cibsinee abootannee yommuu qabannu si'a tokko maal jechaa jira kun kan kootii jechuudha. Kan kootii. Kan koo duwwaatu hin ta'ini kuni jireenya koo kan geggeessu aboo kootiin kanan tolfadhee kan kooti jechuudha. Jireenya keenya keessatti wanta qabu aboottee keenya keessatti akkanatti qabannee deemuu barbaanne yoo ta'e yeroo hundumaa jireenya hafuura keessatti baay'ee ulfaataadha. Sagaleen waaqayyoo kan inni itti dubbatu waa'ee qabeenyaa keenya, waa'ee maqaa keenya, wanta qabnu hundumaa akkasitti akka qabannu dubbata fuula waaqayyoo. Yaa waaqayyoo kennaa keeti kun. Inni amma harka koo keessaa qabu kun. Waa'een hojii kootii, waa'een mana kootii, waa'een jireenya kootii, waa'een horii kootii kennaa keetii waaqayyo si haa galatu jennee yommuu qabannu yommuu kana dhugumaan egaa jireenya keenya waaqayyotti laanneerra jechuudha. Maaliif haboottifannee qabanne miti. Harka keenya irratti qabanneetu waaqayyoon galateeffachaa jira wanta ta'e. Galata sana keessattitu jiraanna wanta ta'e. Yommuu kana sodaa waaqayyootiin qalbii keenyaa fi hafuura keenya waaqayyotti laannee duukaa bu'uu dandeenya. Kanaaf kutaa kana keessatti dhugumaanii isinii qabeenyaa keessan yookaan immoo wanta qabdan kana giddu galeessa jireenya keessanii utuu hin ta'in anaan giddu galeessa jireenya keessanii godhatanii yoo adeemuu dandeessanii isa kana keessatti guyyaatti yoo of ilaaluu dandeessanii jireenya galataa kana keessa yoo jiraachuu dandeessanii anaa dhugumaan duuka buutuu koo isa dhugaa ta'uu dandeessu jedhee dubbata. Isaan kana ulaagaa kana sadantu duuka buutummaa duuka buutuu dhugaa nu godha sin godha. Sadarkaa tokkoffaatti jaalala hin hirmaanne. Sadarkaa lamaffaatti aarsaa baasuu guutuutti of kennu. Isaan kana sadan jireenya keessatti yoo argame yookaan immoo ulaagota sadan kanatu duuka buutuu dhugaa isin godhaa. Isaan kanatti hirmaachuudhaa fi isaan kana keessatti jireenya keessan geggeessuudhaaf isin qophiidha jedhetu saba Israa'eliin gaafata yeroo sana. Nuti arra warri gooftaa Yesuus Kiristoos nu waame jireenya kana nuuf kenna. Maal fakkaata jireenyi keenya?
Jaalalli keenya nuti waaqayyoof qabnu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif qabnu. Maaltu priority qaba jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaatti? Isa kamii sadarkaa guddaarra kan jiru? Isa kamtu nu geggeessa giddu galeessa ta'e? Inni lamaffaan immoo waa'ee aarsaa baasuudha. Akkamittiin ilaallesa jireenya keenya ta'a guyyaa keessatti? Fannoo jireenya keenya irra jiru akkamittiin ilaalla? Maaliif akkaataa nuti isaan kana ilaallu waa'ee duuka buutummaa keenya irratti dhiibbaa guddaa fidu waan ta'eef murteessaadha waan ta'eef. Inni lammaffaa waa'ee sadaffaatti immoo guutuutti of kennuudha. Hammam waaqayyotti guutummaatti of laannee duukaa adeeman. Jireenya keenya wanta qabnu hundumaa boottifannee qabannee isaaniin giddu galeessa keenya jireenya keenya godhannee itti ciccinee jirra moo? Harka keenya bal'ifnee qabannee jireenya keenya waaqayyo nuuf kenne kennaa isaatiif waaqayyoon galateeffannee fuula isaa dura abdiidhaan deddeebina. Isaan kan akka kanatti yoo godhanne dhugumaan duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos warra dhugaa ta'uu dandeenya waan ta'eef. Akka kanatti hubannee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa